Okay, yoo yaa hundi keessanuu akkam jirtu nageenyi isin badhaadhaa. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota YouTube channel kiyyaa baga nagaan turtan, baga nagaan na eeddan. Akkuma baratame mata duree ijoo filuudhaan guyyaa hadhaa kanas waan irraa waa barachuu dandeettan qabadhee isin dhufee jira. Kanaafuu hamma dhuma turtii kiyyaatti na wajjin tura jechaa gamanumaan waamicha kiyya dabarsaa. Asiin dura yeroo lama sadi mata duree inni jalqabaa obsaan injifadhu, itti aanee immoo qormaatilee obsaa, inni sadaffaan immoo akkuma waanuma obsa kanaan wal qabatu irratti mata duree murtaawaa irratti waliin haasawaa turre. Hardhammoo isarraa kan adda ta'ee garuu walitti dhufeenya kan qabu waa'ee maatii kan jedhu qabadhee isin dhufee jira. Inni sababillee maatiin bu'uura biyya tokkooti. Yoo maatiin hin jiraanne hawaasni hin jiru. Yoo maatiin hin jiraanne ollaan hin jiru. Yoo maatiin hin jiraanne naannoon hin jiru, godinni hin jiru, aanaan hin jiru. Walumaa galatti biyyi hin jirtu. Addunyaan tunuu jiraachuu hin dandeettu jechuudha. Maatiin bu'uura addunyaa tanaati jechuu yoo jenne nuun fokkisiisu jechuudha. Kanaaf maatiin kun waa'ee maatii kanaatiin wal qabatee maatii gaafa jennu gosoonni maatii meeqatu jira? Namni maatii bulche biyya bulche, namni maatii bulche ollaa bulche, namni maatii bulche aanaa bulche, namni maatii bulche godina bulche, namni maatii bulche naannoo biyyaa fi ardii Afrikaa addunyaa bulche jechuudha. Maaliif jennaan namoonni addunyaa tanaaf biyya kanaaf ta'an maatii kana keessaa ba'u waan ta'eef. Egaa akkaataa seerri maatii addunyaa baasetti maatiin gosoonni maatii afuritu jiru. Maatiin gosoonni akkaataan qabannaa maatii, akkaataan gosoonni maatii ittiin bulchan isaan afuritu jiru. Inni jalqabaa gosa maatii abbaa irrummaatiin maatii isaa bulfatu. Inni lammaffaan immoo maatii gosa dimokiraatawaa ta'een maatii isaanii bulfatan. Inni sadaffaan immoo gosoota maatii isaanii boonaa baleelaan bulfatan. Inni afuraffaa fi inni dhumaa immoo warroota maatii isaanii akka feeteen bulfatan jedhamanii bakka afuritti qoodamu. Afaan Ingiliffaatiin immoo there are 4 types of parenting style are there at world standard. The first one is authoritarian parenting style. The second one is authoritative parenting style. The third one is persistence or permanent parenting style. And the fourth one is neglective parenting style. When we say authoritarian parenting style, there is no love, only commitment. And when we say authoritative, there is love and also there is commitment. And the third one is love without commitment, and the fourth one is there is no love and no commitment. Jedhamanii bakka afran kanatti qoodamu jechuudha. Tokkoon isaanii yoo gabbuun ilaalle gosni maatii abbaa irree kan jennu kuni namoota akkamiiti gaafa jennu, maatii akkamiiti gaafa jennu, maatii ijoollee isaanii ajajuu malee isaan dhaggeeffachuu hin barbaanne. Maatii ijoolleen isaanii
waan maatiin isaanii jedhanii qofa akka isaan dhaga'an barbaadan. Maatii fedhii ijoollee isaanii hin kabajne. Marii maatii irratti ijoollee isaanii hin hirmaachisne. Ijoollee isaaniif maatii jaalala hin qabu. Yeroo hundumaa miira aariitiin, miira nama sodaachisuun ijoollee isaanii kan dubbisan. Ijoolleen isaanii ol jedhanii maatii isaanii san waliin haasa'uuf waa'ee gaafii gaafachuudhaaf kan sodaatan maatii sodaachisaa jechuu dandeenya jechuudha afaan gabaabaan. Inni itti aanuuf kan lammataa immoo authoritative parenting style yookaan maatii dimookiraatawaa isa jennuun san jechuudha. Maatii dimookiraatawaan immoo faallaa maatii gosa abbaa irreetii jechuudha. Isaan ijoollee fi hin jaalatanii, hin to'atanii, jaalalli daangaa waliin maatii ijoollee isaanii marii maatii yoo jiraate keessatti hirmaachisu, isaan waliinis deete'anii marachuu danda'an jechuudha. Maatii isaa ijoollee daa'imman isaanii hin jaalatu. Yoo isaan waa shaakaluu barbaadan hin jajjabeessu. Bakka isaan dadhabanitti immoo deeggarsa kennaniifi yoo isaan balleessan immoo haalatanii sirreessaa deemanii jechuudha. Ijoolleen kun maatii isaanii waliin hariiroo gaarii, hariiroo namatti tolu, hariiroo fayya qabeessa maatii isaanii waliin guddifachaa deemu. Ollaa faanas akkasuma hawaasa keessa jiraatan keessattis hariiroo fayya qabeessa uumuudhaaf isaan hin rakkisu. Sadarkaa biyyaattis gaafa guddatanii umuriin isaanii yookaan barumsa isaanii haa ta'u kallattii garaagaraatiin guddachaa gaafa deeman daa'imman biyyaaf bu'aa buusuu danda'an ta'uu jechuudha. Inni itti aanu immoo gosa maatii boonaa baleelaati. Gosni maatii kanaa ijoollee isaanii akkamitti guddisu, akkamitti ijoollee isaanii to'atu yoo jenne, ijoolleen isaanii akkaataan isaan ittiin qabatan jaalala qofa kennuuf jechuudha. To'annaan hin jiru. Eessa bulte? Mucaa ijoolleen isaanii baatee ala bultee yoo seen dhutte, baga dhutte daa'ima kiyya, intala tiyya baga dhutte, baga achumaan hafi. Wanni ijoolleen isaanii goote hundumti isaayyuu sirri. Ijoolleen isaanii dogongora hin hojjettu akkaataa yaada maatii kanaatti jechuudha. Ijoolleen kun deentee ijoollee kufaatii badaa kufuu danda'an ta'anii jechuudha. Maaliif jennaan isaan kookkisa malee waan biraa hin beekan. Sirrii jirtaa malee sirrii hin jirtuu hin beekan. Waan ta'eef guyyaa tokkochi sirriin jirtu gaafa jedhaman ijoolleen sun waan san dandamachuu hin danda'anu jechuudha. Kanaaf ijoollee akkaataa kanaan boonaa baleela qofaan guddisuun sirrii miti jechuudha. Ijoollee gorsaa haalataa bakka sirreeffame barbaachisu sirreeffama kennaafi akkasitti ijoollee fi yoo guddisan gaariidha malee jaalala qofa kennanii fi to'annaan hin jiru yoo ta'e akkaataan daa'imman sun ittiin guddattu egereen ijoollee sanis baay'ee kan nama yaaddessu, isaaniifis faayidaa kan hin qabne ta'a jechuudha. Inni afuraffaa fi kan immoo gosa maatii akka feeteeti. Gosa maatii akka feete kan jennu kuni maatiin kun maalitti amana yoo jenne, ijoolleen carraa'ii fi guddattii filsifinnaa jedhutti amanu jechuudha. Ijoolleen isaa eessa bulte, eessa oolte, maan uffatte, maan nyaatte, maan dhugde dhimma isaaniitii miti jechuudha. Ijoollee keetii hangafa achi kun roga sanii dhagarree isi maan ta'aniiti maafi wanne ati yoo jettee ati isaanitti yookaan gaafattee jettee ana maan na dibaree addee fedhaa deemu maan na galchee dhimma isaan qabu ani waan fedhe haa ta'u. Maatiin sun daa'imman sun ijoollee isaanii ta'anii otoo jiranuu dhimmi isaanii nan galchuun maatii
ijoollee isaanii bulchan namoota maatii daa'imman isaanii akkasitti qabatanii jechuudha. Daa'imman kun gara fuulduraa egeree isaanii irratti baay'ee tokko rakkisaadha. Egeree isaanii qofa osoo hin ta'in egeree ollaa isaanii, egeree hawaasa keessa jiraatanii, egeree biyyaatiifis ijoolleen kun dhukkubbii mataa ta'uu danda'u jechuudha. Ijoolleen haala kanaan akka feeteen guddisan, ijoolleen maatii akka feeteetiin guddatte jechuudha. Maaliif jennaan daa'imman kun nam isaan to'atu hin turre, akka fedhan baanii, akka fedhan galanii, waan fedhan dubbatanii, waan fedhan dhiisanii gara fuulduraafis isaan waanuma kana shaakalaa dhufu waan ta'eef jireenyi isaanii ijaaramaa kan dhufe waan fedhan godhanii waan fedhan dhiisu jechuudha. Ijjeessus yoo qabaatanii ijjeessan, hatu yoo qabaatanii nyaatan, balleessuu barbaadanii balleessan, waan fedhan gochuu fi eenyullee eeyyaman gaafatan wanti isaanii dhaga'amullee tokko hin jiru jechuudha. Daa'imman akkaataa kanaan guddatanis egeree biyyaa irratti rakkoo guddaa qabaa jechuudha. Kana waan ta'eef nuti akka maatiitti warroonni fuunee mana qannuu fi warri immoo ganaa maatii horachuudhaaf daandii gubbaa jiru kanneen akka kiyya authoritative parenting style yookaan maatii dimookiraatawaa yookaan gosa bulchiinsa maatii dimookiraatawaa kana mana keenya irratti apply gochaa maatii keenya haala gaariidhaan qabannee boruufillee nama biyyaaf fayyadu, nama hawaasaaf fayyadu, nama saba isaatiif ta'u oomishuutti nurra jira jechuudha. Kanaaf barnoonni keenya yookaan hubachiis qabxiin guyyaa har'aa nuti qabannee dhufnee yookaan gara kanatti isiniif dhufee isuma kana I hope waan amma kaasaa ture kanarraa hubannoo sirrii ta'e argattaniirtu jedhee yaada. Isa kanarraa hafe yeroo biraa kan itti fufnu waliin ta'a, kanuma waliin itti fufnu ta'a waan ta'eef yaada keessan nu laachuu hin irraanfatinaa. Like, share, comment and subscribe gochuus hin irraanfatinaa. Maaliif jennaan na waliin jiraachuu keessan maatii YouTube channel kana ta'uu keessan mirkaneeffachuudhaaf subscribe, like, share, comment jiraachuu qaba jechuudha. Kanaaf isinilleen kana eeyyamtanii gara laafummaan ajajamtanii kana waan gootanuuf baay'ee galatoomaa. Nagaa naturaa baay'ee sin jaaladha. Horaanaaf bulaa. Ciao.